hedduu fayyadamti malee Afrikaa keessa jiraachuun siin ta'u kan jedhu murteessee asirratti hin gargaarraa si wajjiniin jirraa abaatu yoo jettanii na wajjin dhaabadhaa. Gabaabumatti waa'ee abbaa gadi baasuun akka waan uummanni keenya ajaateetti uummata keenya arrabsiisuu irratti fakkaannaan hin jeelamarra taa'e waan kana. Hayyee baqa yaada koo dubbadhadheen bu'aa mubeesh. Maaliif buuta reemaa koo? Yaadni koo siin gallee ammas. Naagalee waan hin qabu himadheen bu'aa waa hundaafuu faana dhaabbachuudha qophiidha garuu karuma boodaattu amma maasitti fakkaate kun nuuf haaraa ta'uu danda'a nutu dhageenye ta'uu danda'a malee warri Itoophiyaa keessa jiran waa danuu dhaga'u miidiyaa irratti TV irratti waa torban ni mul'ata yoo na amanuu baatte daanyoota biyya keessa jiran haasofsiisuu dandeessa wanta akkanaa yeroo san 2-3 uumamee jira. Kana jennaani ani maal siin jechuun barbaada. Sitti lallaneera wallahi. Siifuu sitti mufadheen jira. Anaaf si wal onneerra. Fooloo sirraan kaafadha. Aniifatti wal arginu biyyu. Namni baay'ee irraa siin jennaan abbaa manaan qabdu dhagayeera. Na baay'ee siin jennaan durbummaa yoo ta'e abbaan barbaade dhiisi bakka anaasoo. Dhiisi. Ayyeera himaa fixadha. Amma sa'aatiin kun sa'aatii jinjanaa miti sa'aatii lubbuuti beeki. Ituu waan na bukkee jiraatte sis namicha faana niidhan ture. Maalii yoo jettee harkifachuu keetiin amma yawwanaatti. Yaari. Miira keessa jirtan. Rabbii jedhidatu waan ta'e maamilatti lallattaa na hubadhu malee raawwa koo. Maasitti fakkaate waa'ee Oromoo. Ishi reema. Ati intala Oromooti. Dhaggeeffadha waan si gaafadha. Miimee akka gootu nama tokkorra nama lama wayya miti. Ina man tamu naman tokkatti. Nama tokkorra yaada nama tokkorra yaada nama lama wayyaa tana manaan. Siitaa kun walii gallaa reema. Walii gallaa akkasitti. Waliif galla garuu ani maal sitti fakkaate fuuldura Oromummaa qabdan namicha kana wanta hin jeelama dhossee fi sabaaf sablammoonni akka jarri Oromootti miilan dhiqanneefani. Wallaahi ganuma ana haadhan nattaana. Kaardii koo ho'i reema miuti qabadhu lakku ijoolleettani maala. Ijoolli dhagahaa. Wanti anaaf reemaa wal mormisiisaa reemaan baay'ee jaallatti baay'ee kabajjaan obboleessa si qulqulluudha. Haadha manaa kootii wal beetti faamilii bakka reemaan ana. Maaliif dallanaarti akkuma dhossite namicha tunatti teejjeesseeraa akkuma naamiliidha. Kan isin yaaddeertumaa inni aarii namicharraa qabdu mucaasa biyyee akkamitti gudeedaadha. Ani immoo akka sabaatti yoon ka'ee dubbadhe isinuma na jaallatu kanatiyyuu Mubaarik kun Oromoo xiqqeessuu barbaada. Maal Oromoo irraa argate? Innoo nama yaadaati nama gudda jennee jala deemaa jirra. Maaliif yoo abbaan ilmoo gudeede keessaan nutti mee jennaan waraannu maaliif gadi ba'ee miidiyaa irratti dubbatee saba biraanuu arrabsiisee hin jettanu. Kanuma namni waan kanaa olii jira biyya lafaarra nan beekaan garuu wal hayyee an waa dubbadhee buu yaadni keessa hidhattanii torba naa barreessaa reemaan alaaltu ana qofa si aartiisi yaada koo kan isiini Oromoo moo rabbisii caalaa. Rabbii jettiin gargaara. Kan koo dura dhaggeeffatan kan koo dhaggeeffatan dura kan koo dhaggeeffatanii kaaniiti. Kan kee modul fayyaa barreessina. Kan kee barreeffatu. Ish dubbadha. Ayyee amma maasitti fakkaate ani waa'ee Oromummaa bira sin jiru waa'ee biyyummaa bira sin jiru waa'ee haqaa biran keessa jira sammuun kan koo haqaaf haqa hadiisa quraanaaf quraana. Namichi kun dogoggoroo hojjeteera seera isaa argachuu qabaadha. Si galee an Oromummaan tokko wanti natti mul'atu hin jiru. Waa'ee haqaa malee. Si galee saabonni dur kan jarri na biraa deemeera gamaanan isaa godha. Kana jennaan uummata Oromoo kan isin dhaggeeffachuu isin irra jiru an Oromoo fi miti kan naabadhu haqaaf naabadhaan Oromummaan koos haa murqamu maalummaan koos haa murqamu. Ani yeroo nama dhaabbadhu Rabbii jedhee dhugaadhaa jedhee dhaabbachuun irra jira malee an Oromooni maal gaafa naa kiraaseen Oromoo maal rabbu kanaan jedha malee Oromoo kee naan jedhee na gaafata Rabbiin waa'ee Oromummaan beeku an karaa haqqii irratti haadha koollee abbaa koollee nagaa haqqii irratti kana haqqiidhaa fi murteessuu sirra jiraadha malee dhaggeeffadhu ayyee uummata madooshaa ajajatanii dhugaa keeti anaani dhugaa keetettan Sinta sabah jiran bilbila kan berarti silalaram demus. Isiran is duga ketetan. Dugaan nama lama citu. Dhaggeeffadha. Kijibdoota. Dhugaa keeti. Assalaamu alaikum.
TikTok jira jirta dhaggeeffataa hartaa falmiinuu falmaa jiru. Dhaggeeffataan jiru. Hangaafaan Itoophiyaa keessaa waan kana dhagahee na dhaggeeffadhu gaa. Kaardiin siida walaala. Itoophiyaa keessa ta'ee waan kana yeroon dhagahu akka sabaatti ittiin arrafamna. Kanaaf miidiyaarra hin baafnu. Jalumaa waan goonu goona. Siin jedhee moo hin jenneen. Tokko lammaffaan immoo waan Itoophiyaa keessa taa'ee nabsii dawwalaa ture moo situnaa dawwalaa ture qaxxitaa. Situnaa dawwalaa ture. Ani akka obboleessa tokkootti wannan sitti gafe jira wantan jalaa hafe jira waa'ee ilma intala keetiirraa. Aloo? Waan tokko wanti haftee hin jirudha. Dubbadheef xeera siin jedhee itti murtaa'uu jalqaba hoggaan torbatti murtaa'u anarraa dhageesse moo firdibeetiirraa dhageesse? Awwala sirraan dhaga'e. Jalqaba anarraa dhageesse miti obboleessi kenna ga'in. Sirraan dhaga'e. Galatoom. Dhageessana hima. Haga kanan duuka deemaa ture. Annama kaardii guuttadhee dhageessa annama jala baay'isoo isa mayyuu irratti wala baara hin kaasu annama jala silkii. Ammas deemuu bee nama dhageessisaa hartaam rabbii fi miti nama dhageessisaa hartaam ammas. Si malee namaa miti. Akkoo anis nama ka rabbii gadi godhe yeroo gootu nagaatti. Si faallaa deemee mamma faallaa koo deemtee matam. Waan godhamu faallaa wallaahi. Utuu dhaga'ee kee waan kana gatee dhaggeeffatu utuu dhaga'ee kee waan kana gatee ajjala jirti maati sitti maan jira utuu dhaga'ee kee narraa ba'u jedhee gatee jedhee mubaarak hookii birriitti nyaatee mashakkiidha nutti galadhan dhageesse ani hin ganne nan bilbilaafii jira dhageessa rakkeessa dhageessa taa'een haadha kaardii guuttadhee birii 50 guuttadhee wallaahi bilbilaafii kaardii addaan citee naan addaan ba'aa jirra jabaadhu si galee jabaadhu haadha koo si wajjin jirraanu mucaa kee immoo ijoollee keessa deemteen saalfattu an yoo ummanni na gargaare ummataa wajjin yoo ummanni na gargaare waadaadha qophaa koo dacheetti nyaadhee liqeeffadheen mucaa biyyaa baasee yoo inni hirka akkasiin buutu sii godha jennaan ishiidhaan jetti haati. Dhageessee malee yuutuubiirra geessu wallaalle yuutuubiirra tun geesse kana miiliyoona laalama doolaara kuma 5 faanitti argadhaaman kanan beektaa garuu tu yuutuubiirra baxaama dangaac zeenaa jedhee jechuudha dhaggeeffadhaan wallaalee miti yuutuubiin qabaaman. ዩቱበር አመን አስደንጋጭና አሳዛኝ ዜና የደረቲ በረሴ ጀዴ ፕሮፋይል ዩቱብ ቻራ ከካደ ጀዴ ምን ሆነ የታየቹ ለሰባብ ሰብለሚን ከሰገልቴ አማሪፋ ኦሮሚፋ የትኛዳ እንጎን ያንካ ወላሂ ነም ዩቱብ ቲቪ ጋር ወለከና እንጎን ያን አብሽር እንጂ ማሊፋ እንደር በካ ወልን ደርቢን እንጅሩ እንደገኛዩ ወንቲን ደርቢን እንጅሩ ረኮ ደማ ይወከም ጉደቴ ገንገለቴ ያጋባር ሜዲገ አጋ አርባገ ኑቲ ገንገለቴ ወልን ደርቢን እንጅሩ አኖፍራ ካሴተኒ ወነን እንደበርሲን እንጅሩ ከና ጀዴ ወንን ደርቢን tokko kan injirren beeka sinegale ijolle yeroo biyya rabaa keessatti teessanii yookiin biyya teessanii rakkinni dhufe asiin haati kee dhukkufatte abbaan kee mukarraa kufe yookiin moo rakkoo wayiisti dhufe manni kee karaatti jalaa fe namni waan laqasi nyaate minaamin rakkoo walirra tuulame si cinqee si cinqee huuy tuma keessaa du'e hin jedhin wallaahi akkam guddate yeroon hiikaa deema rakkoo hundayyuu sinegale rakkoo ana caalan namni waa cinqame hin jiru garuu yeroo eeggata malee hundi isaatu ikkataa deema obsa qaban walumaa galatti raymaa ati Ayyee bakka dhiifama guddaa yoonni sitti darbee dhiifama guddaa uummanni deeggartu. amantee fudhatteettaan si amansiiseera akkana kaardii Ani namanu rabbi namanu naaliif maasitti fakkaate gochati goote na nama naan gochati goote guutumaan guututti na nama na wallaahi kabaja si fedhe dubaayitti dawwalee wallaahi gochati gootetti na nama na garuu gochati gootetti na nama na maal ni waan ifati garagara taane maasitti fakkaate oromoodhaaf yaaddaan oromoo akka itti murtaa'u murtee guddaa argatu gochuu qabda turteedha kan kee kanatti fakkaate. bakka sanuma malee ani waan biraatii mitidha waa'ee oromoo achitti gatte waa'ee namaa dhiiftee rabbeetteetuma seera isaa akka namaa nu qabsiifnedha malee yaadni koo waa hundan gootaa namicha kana baasuu suuraa isaa akka inni itti murteen kun bucuudha jennee iyyinu murtee guddaatti murteessifnu waan feete godhi aansi bira si faana hin jiraan. Mubaarik.
Eeysi. Dura mucaan baatee akaatu achi dur mucaan baatee achi mucaan dhuftee simbira geessee kaateen booda wanta biraatti adeemamu wayifansiin jedhan sin dubbisaa keessaanis. Okay. Laa mucaan ba'uun dirqama. Ani immoo Mucaan Ani immoo baatee yaada kaanaan tokkittiin waan himadhee ba'a. Ani immoo yaada tokkittiin kennadhee ba'a. Yaada kennuun dirqama intiniidha miti mirga hin qaba miti. Manno Raimaa koo ati baalasilxaana guutuuti. Dhiisi ga'anii nama Mulu baalasilxaana jechuun koo namni si buusuu hin danda'u jechuu barbaadeetani. Mulu baalasilxaana. Ayyaayye. Yaada kee kenna. Maal jechuu barbaadetanii Mubaarak asirratti kan koos akkuma tokkotti akkuma obboleettiin koo jette anis yaada kan biraan qaba. Yaadni koo deebeenuuf ilaalamuudha seerri namichaa. Mucaan baates ba'uu baates indoo mootummaan gargaaree attattamaan mirgasii saayikolojiitti amma jettee achis biyya keenya jira. Doktoroonni jiru, barsiisonni jiru, mana kutaa biraa keessa kaa'aniiti kan jirri. Raayimaa dhiifama olii afaanessi qabu. Al tokko fixadheen baadhattii koo haadhattii koo dhiifama guddaa. Maaliifi ani nama magaalaa ani rakkoon qabu. Isiniin adda yaadni kan koo. Maaliif kanaan dura waan uumame gatiin beekuufanii nama biraallee haasofsiiseerraa baruu danda'a Mubaarakii. Mootummaan illee akka haraatti waan kana harka isaa galfatee akka inni nuu laaluu jedhaan akka haraatti. Ani akkasinitti yaaddan hin beeku. Kun uummata Oromootii safuudhaa. Waan dhagaamee hin beeknee alagaan nu arrabsiti. An alagaa bira sin jiru waa'ee Oromoo bira sin jiru waan dhugaadhaaf. Amma safuu Oromootii dhimma isaaniitti sun waan nu galchuu wayiin qabu safuu wayiin qabu kun safuun silumaayyuu namichatti gaddee kennuu fi qabduuf jala keesseedha. Garuu immoo wanti mucaan sun achi habaatuuf jedhamee kan sababa qabaa laata waan jedhamu ta'uu danda'a. Deebi'ee biyya keenya keessatti wanta akkanaa irra deddeebiidhaan waan raawwatamaa jiruudhaaf jechuudha. Ammoo mucaa Siyaasuuftee waan jedheef mucaan sun dirqama bahuu qabdiidha. Mucaan baatee kaanaan yoo seeratti dhiyeeffannee haati sidhaqtee igbaanyi gaafattee yoo kan dadhabame ta'e nu akka dhuunfaa keenyaatti waan irratti hojjenna bakka. Amma yaada bareedaa fiddan amma maa tokko ani immoo yaada kan kuni madhee bo'o. Mootummaanuu maaliif nuun gargaarre abbootiin seeraa maa nuun gargaarre sigalee warra amma doorsisan kana maaliif seeratti dhiyaanne maaf seeratti dhiyaanne galfattee ammoo kisii akka haraatti kaasee kisii sanaaf ilaalchachuufii danda'a. Kan heewaan baranaa isa geera amma namichi mana hidhaa jira moo mana hidhaatii ba'ee jira maalirra jira waan jedhan baruunis dirqama ammoo baay'eedha kana qofaa miti wallaahi nama danuusaati kan jiru. Kanaafuyyuu dura wanti godhamu qabu mucaan amma lubbuudhaan bakka jirtu sanaaf bahuu qabdiidha. Achiin booddee gara biraatiin waan barbaachisu hunda irratti raawwachuudha bakka. Al tokko Mubaarakiin kanan jechuu barbaadu የሴቶች ማህበር kan jedhamu jira. Rahima nukkoo biyyaa የእንባ ከለላም ይባላል። የወንዶች ማህበር jechuu miti amma kaleessa paarlaamaa dheengadheeroo ji'ootan darban Abduu Samad haasaa ture waa'ee rakkoo uummata keenyaa wanni haasa'u eenyuun afaan isaa keessatti qabaa ture akka inni gaafii sanan gaafanne daangaa kanan darbin daangaa kanan ba'in wanti jedhaa turame jira seerri isa kam jedhanii biyya kam keenya. Qoy Rahima dubbii waa'ee politikaatii fi waa'ee dhimma shamarranii garagara waa'ee ijoolleetii fi waa'ee dhimma garagara. Seerumti hin jiru dhimma shamarranii dhimma Atiin kaasirra dubbataartuuf kan qe'ee dubbataaran dubbiin garagara faallaa jirtaatiin. Uummanni biyya keessa akkamiin jiraataara akkamitti jiraatu qoffaa hubadhu. Sii galaaraami seerri hin jiramu hin jiru. Amma maasitti fakkaate mootummaa waa'ee politikaadhaan waa'ee siyaasaatiin ittiin dhufinii malee waa'ee dhimma shamarranii waa'ee dhimma ijoolleetiin Isumaayyuu laala saala nageenya hoo jiraate tasgabbiin hoo jiraate dhimmi nageenya kan keetii siif himama. Achirra amma achirra zuursiftee gara biraa oofuu jirta. Osoo hin taane amma dhaabbata. Yoo namicha kana keessa deebisnee seera isaa kana waggaa torbaa kana dabalamuu qaba maal jedhu yeroo maaliiti. Kanaafuu nuti maal gochuu qabnaa mucattii daa'ima kana achi keessaa erga baafnee kaaneen booddee bakka akkasumallee yookaan baasuudha. Galfattee kasastee yoo seerri murtee kaan addaa irratti kennuu dide nu akka dhuunfaa keenyaatti namicha kanatti waan goonutti gochuudha kan shari'aan isin eeyyama waan ta'eef jechuudha. Amma asirratti mucaan biyya keessaa baatee biyya keessa teessee waan goonu goona jechuun waan fakkaanneedha. Yosilipo. Warra himaa baadiyyaatti gidduutti waan tokko istimu. Kan hoggaan tokko samurtaa'u, hoggaan lama samurtaa'u, hoggaan sadii samurtaa'u, itti murtaa'uu qofa waraqatattii qofa harkaan gaachuu ban ciqqaa misiluu bayyuu dhaggeeffadha.
Yoo amma kaane. Yaa kun bareedaadha. Mucaan baga waraqaticha ofirkaa qabaatti amma bareedduudha. Egaa utuu amma kaane yeroo sana ajandaa goonee irraa dubbannee jira.